isa jedhee si gaafadhe sanaaf jechuudha. Ayyee galatoome akkana dhaggeeffattu abdiin qaba. Dhugaadha Yohaannis Wangeel boqonnaa 14 jaarratti karaanis dhugaanis jireenyi sanaan malee karaa abbaatti kan geessu hin jiru jedhee dubbatee jira Yesuus Kiristoos. Takkaaguu waan kana faallessee dideellee hin beeku ani soba dhallee jedhee hin beeku. Yesuus karaadha karaadha Yesuus Kiristoos karaa kam karaa ittiin deemanii Waaqayyo itti argatani. Silallee kan inni abdiitti jalqaba seene dubbataa ture yoo karaa Yesuus Kiristoos irra barsiisaadhaa hin ture yoo hin deemne eessa dhaquu hin dandeenyu gara jannataa sana argachuu hin deemnu karaa sana deemuu hin dandeenyu jedhee dubbataadhaa ture. Kanaafuu namni karaa isaa hordofee jennaan karaadha Yesuus Kiristoos. Kana jechuun karaa irra deemamu karaa osoo hin taane barsiisa inni barsiise of fudhatte gara kam deemta? Gara abbaa isaa inni jedhe sanatti gara Waaqayyootti deemtaa jechuudha. Galoo soos naa deebite natti tola. Galoo. Bilbila irratti bilbilame neetworkii isaa ta'uu danda'a meebi. Danda'e. Bilbila tokko fayyadamee ta'e achumarraa macaafa qulqulluu baasee hin tine jechuuti. Nunan baasaaf rakkoon tokko hin jiru inni barbaade natti himu baasuuf danda'a macaafa. Okay. Itti fufiisiin jechaa jiru nama baay'ee si dhaga'aa jira. Ayyee. Itti aansee Yesuus Kiristoos dhugaadha jedhe. Takka Yesuus Kiristoos hin soba jennee hin beeknu nuti. Dhugaadha jechuun garuu dhugaas tokkicha isa waaqa sana jechuudha miti. Maal malee dhugicha isa Waaqayyo biraa fidee dhufe sanadha Yesuus dhugaa dubbata jechuudha. Yohaannis 8:40 irratti dhugicha isa waaqa biraa fidee dhufe ana nama akkasiin ajjeesuu barbaadu jedhe. Kanaafuu namni dhugaa fidee dhufu maal jedhama? Dhugaadha jedhama mitiire. Kanaaf Yesuus Kiristoos dhugaadha wanni inni dubbatu wanni barsiisaa ture uummata isaatti himaa ture dhugaadha. Kanaafuu Yesuus Kiristoos dhugaadha malee kijiba hin jennu nuti. Waan inni namatti Waaqayyaa fuudhee namatti barsiise sirriidha jennee itti fudhannu nuti. Tole jireenya immoo kan jedhame maalinni nabiyyootatti dhufan Yesuus Kiristoos yoo hordofuu baatte jireenya akkamitti argattaati? Jireenya jechuun ofii isaati Yesuus jannata jechuudha miti. Sigalee maarree karaa isaatiin jireenya argatta jechuudha. Malee maa Yesuus Kiristoos ofii isaatii jireenyadha. Jireenya ofii isaa kenna yoo jenne maa innuu jireenya ni fudhate bar Waaqayyo irraati. Innuu jireenya qabu jireenya fudhate Waaqayyo irraa. Fakkeenyaaf Yohaannis Wangeel boqonnaa 26 irratti maal jedhe? Abbaan ofii isaatii burqaa jireenyaa akka qabu ilmi isaa qabaatuuf jireenya isaaf kennee jedha. Laal burqaan jireenyaa eenyu? Waaqayyo sanadha. Eenyuuf kenne? Ilma isaa Yesuus Kiristoosiif kenne akka inni jireenya qabaatuuf. Sigalee kanaafuu Yesuus Kiristoos burqaa jireenyaa sana osoo hin taane karaa ittiin jireenya itti argattu karaa Yesuus Kiristoosidha. Kanaaf bar Maatiyos boqonnaa 7 lakkoofsa 21 kaasama 23 irratti akkana jedha bar. Fedha abbaa kee yookiin fedha Waaqayyo isa waaqarra jiru sana nama hojjete malee yaa gooftaa kan naan jedhu hundumtu jireenya bara baraatti yookiin mootummaa Waaqayyootti gala miti jedhe. Guyyaadhumaa san yaa gooftaa maqaa keetiin raajiin dalagne maqaa keetiin hafuura hamaan baafne maqaa keetiin akkanan goone naan jedhu ammoo ani isin hin beeku narraa bagaadhaa warra badii dalagdan isaaniin jedhaa jedhe. That means fedha Waaqayyo isa Waaqayyo inni tokkichi waaqarra jiru sun fedhu yoo dalagde malee ati Yesuus Kiristoos Waaqayyodha maqaa isaatiin raajii waan dalagdeef miti jannata ka galtu. Saniifuu Yesuus Kiristoos wanni inni sitti hime jala deemte yoo gootedha jannata ni galta sana nuti amanna musliimoonni. Isa qofa miti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasitti fudhanna nuti. Nabi Muhammad maanuu jedhanii hadiisa keessatti uummanni kiyya hundumtu uummata kiyya jechuun namoonni jarritti ergaman addunyaa kun hundi jechuudha. Isaan booda nabiyyi ergame jiru uummanni kun hunduu jannata galuu jedhani. Nama na dide malee Kiristaanis Muslimnis uummata Nabi Muhammad banagaraachin laay. Kiristaanis Muslimnis uummata Nabi Muhammad. Fakkeenyaaf abiyyiin mootummaa keenya Kiristaanis Muslimnis mootummaan keenya eenyu abiyyi. Uummanni Nabi Muhammad Kiristaanis Muslimas waaqeffataas Yahudaas hundayyuuti. Garuu ammoo jedhane uummanni kun hunduu jannata ni gala nama dide maleeyyuu jedhaniin. Indee akkamitti namni jannata galuu didaa jedhanii ni gaafatanii barattoonni isaanii. Namni jedhee tole jedhee waan ani jedhee isa barsiise fudhate jannata galaa jedhan. Namni dide immoo abidda seenaa jedhaniin. Laal ummatuma isaanii keessa namni jara jala deeme jannata gala namni isaan dide immoo isa dhaqa abidda seena. Jireenya namaa kennan jechuu barumsi isaan fudhatan jireenya namaa kennan barumsi nabiyyootaa jechuudha. Kanaaf Yesuus Kiristoos akka inni amma jedhetti waan tokkotu jira. Maaliif Yesuus hin fudhattu reeyyuu jedhe? Banagaraachin Yesuus Kiristoos kan inni dhufeef warra Israa'elootaaf jedha macaafni qulqulluu farhaaniif miti. Yoo ilaalle Maatiyos Wangeel boqonnaa 15:24 irratti maal jedhe? Ani hoolota Israa'elii badane duwwaaf malee hin ergamne jedhe ilaali. Hoolota Israa'elii badan duwwaadhaan malee hin ergamne jedhe. Cubbuu dhiisuu Israa'elii qofaaf dhufe Yesuus Kiristoos cubbuu keenya nu dhiisuu fannifamuu gara deeffannaa keenyaaf dhufe jedhanii nu lallabanii mee? Lakki hojii ergamootaa boqonnaa 5 lakkoofsa 31 kaastee yoo dubbistee jette maal jedha?
gara geeddarannaa fi cubbuu dhiisuu Israa'elootaa fi Yesuus Kiristoosiin gara mirga isaatti ol fuudhee kaawwate jedha. Cubbuu dhiisuu ስላልተቀበሉት ግን ላመኑት ሁሉ እንዲድኑ ምናምን የሚልም አለ እኮ። ለሚያምኑት ሁሉ ጀቹን እስራኤሎች ስላልተቀበሉት በሱ ስም በሚያምኑት ሁሉ ምናምን ለሚያምኑት ሁሉ እንዲሆንላቸው ይላል እኮ። እስራኤሎች እኮ ተቀብሏል እኮ አብዛኛዎቹ አሁን ለምሳሌ ማቴዎስ፣ ዮሐንስ፣ መግደላዊት ማርያም፣ ጴጥሮስ ሁላችሁም እኮ እነዛ ይሁዳዎች ናቸው እኮ እዛው እስራኤል ውስጥ የነበሩ ሰዎች ናቸው። የእስራኤል ዘሮች ናቸው። ስለዚህ ከሱ የመጡት ተቀብለዋል። ግን እሱ የመጣው ለማን ነው ጀደ? ፈይና ዮኪን ጩቡ ዲሱ እስራኤሎታፍ ጀደ ወንጌል ጩቡ ዲሱ እስራኤሎታፍ ዋቀዮ ገረገደረና እስራኤሎታፍ ገረ ምርገሳት ተልፎ ዲሰካየ ጀደ ከናፊ እስራኤሎታፍ ከነኒ እርገሜ መሌ ነው ምት ከናፍ ለኮ ሰዲ ደምሸን ረቲ ማጀ ዱበርቲቲ ይላል ቢዴነ ጆሌ ፉደኒ ሰሬፊን ከነኒ ጀደንበር ኢጆሌነኙ ሰሬነኙዳ ኢሼንበር ሰመራዊት ወራ ሰመሪያ ጀቹን ወራ እስራኤሎታ ውጅኒን ዳንጋ ተኮረ ጅረዳ አቺጨ ደርቤ ደማ ኢየሱስ ክርስቶስ ገረ ናዝሬት ሮዴ ሙጀቹዳ ሲጋሌ ከናፉ ቢዴነ ጆሌ ፉደኒ ሰሬዳ ፊን ከነን ጀቹን ወራ እስራኤሎታን ኢጆሌ ጀደ እስራኤልን አዳ ወራ ጅረን ሞ ሰሬዳ ኢሳኒን ጀደ ከናፉቲ ኢየሱስ ክርስቶስ እስራኤል ዱዋዳ ፈከር ገመ ኦፊሳ ፋንሳት ኑቲ ሜጅራ ጩቡሪ ፈሞ እስራኤሎታ ማካ ዱፌ ሞ ሉቃስ ኑቲ ሜጅራ ይቹ ዶ ጀርገ ሞታ ኬሰቲ